Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu sibuu neetworkii yeroo kanaa isinitti himna haga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gatii geejjibaa irratti daballii taasiseera jedhe. Biiroon bulchiinsa geejjibaa magaalaa Finfinnee gatii boba'aa irratti fooyya'insa taasifame hordofuun gatiin geejjibaa magaalattii irratti daballii taasisuu beeksise. Haaluma kanaan bor bitootessa 16/2026 irraa eegalee kaffaltiin geejjiba uummataa minibaasii haga baajaajitti gatiin dabalamuu ibseera. Biirichi ibsa kenneen imaltoonni geejjibaa al tokkoon kiiloomeetira 2.5 deeman kaffaltiin isaanii qarshii 10 ta'ee turus imaltoonni imala dheeraa amma deemaniin garuu gatiin kaffaltii itti dabaluu hojimaata kanaan fooyyessuu ibseera. Fakkeenya imaltoonni haga kiiloomeetira 10 deeman qarshii 35 kan kaffalan yoo ta'u kanneen haga kiiloomeetira 20 deeman ammoo qarshii 55 kaffaluu jedheera. Gama geejjibaawwan kanneen akka haayigarii irratti imalli haga kiiloomeetira 8 haga qarshii 15 imala dheeraa kiiloomeetira 20 hanga 24 qarshii 40 akka ta'es ibseera. Ramaddii sanaan geejjiba dheeraa jedhamee kan ramadamu imalli kiiloomeetira 28 qarshii 48 akka ta'e ibsameera. Tajaajila awutoobisii magaalaan wal qabatee geejjiba kiiloomeetira 7.7 qarshii 10 akka ta'u haga kiiloomeetira 23 qarshii 30 fi kanneen hanga kiiloomeetira 45 deeman ammoo qarshii 60 ta'uu fi haga kiiloomeetira 50 ammoo qarshii 70dha jedheera biirichi. Gama biraatiin geejjiba baajaajiin wal qabatee sararawwan martinuu qarshii 10 akka itti fufan jedhamee murtaa'eera. Biiroon geejjibaa magaalaa Finfinnee dhaabbileen tajaajila geejjibaa kennan hawaasa sirnaan akka tajaajilan gaafatee warreen ajaja kaa'ame sarban irratti tarkaanfii ni fudhatama jedhameera. Hawaasni gaafa waan seeraan alaa argu lakkoofsa bilbilaa bilisaa 9417 akka eeruu kennu dhaamsas dabarfateera biirichi. Oduu keenya xumuraatiin USA'n biyyoota 60 irratti qorannoo daldalaa taasisuu jalqabdi. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp daldala addunyaa irratti mala haaraa fi tarkaanfii cimaa ta'e fudhateera. Ameerikaan biyyoota 60 irratti gocha daldala haqa qabeessa hin taane oomishaalee hojii humna namaaf forced labor hojjetamaniin hirmaachise jedhaman irratti qorannoo section 301 probe bal'aa kutaa 301 eegaluu ishee beeksifte. Tarreen sun michoota dhiyoo USA kanneen akka Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Gamtaa Awurooppaa, Biriteen, Israa'el, Hindi, Qaataarii fi Saawud Arabiyaa kan hammatedha. Chaayinaa fi Raashiyaan tarree kana keessatti argamu. Biyyoonni kunneen oomishaalee hojii humnaan hojjetaman gara biyya isaaniitti akka hin seenne gochuuf hojii gahaa hojjechuu dhabuun hojjettoota Ameerikaa fi dhaabbilee daldalaa miidhaa jira jechuun himatamu. Manni murtii olaanaa USA taarifa idil addunyaa Tiraamp seeraan ala jedhee erga kuffisee booda bulchiinsi sun karaa biraatiin dhiibbaa daldalaa kaa'uuf socho'aa jira. Bakka bu'aan daldala Ameerikaa Jameson Greer qorannoon sun kan eegalame biyyoonni biroo Ameerikaa waliin ta'uun oomishaalee hojii humnaan hojjetaman akka dhorkan dhiibbaa gochuuf ta'uu ibsaniiru. Ameerikaan kanaan dura naannoo Chaayinaa Shiyang keessatti hojii humnaa hojjechuun himannaa irratti dhiyaateef deebii kennuudhaan qoqqobbii kaa'uu ishee kan yaadatamu ture. Qorannoon sun haga ji'a adoolessaa keessa kan xumuramu yoo ta'u taarifa dabalataa yookaan qoqqobbii kaa'uu fi dhiisuu irratti murteen ni kennama jedhamee eegama. Kunis taarifa dhibbeentaa 10 Tiraamp kaa'ee osoo hin xumuramin dura ta'a. Taayiwaan deebii ariifachiisaa kan kennite yoo ta'u mirga hojjettootaa eeguu fi hojii humnaa ittisuuf USA waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuuf qophii ta'uu ibsiteetti. Haa ta'u malee biyyoonni akka Chaayinaa irra deddeebiin hojii humna irratti dhiyaate haalaniiru.